Waggaa 8 biyya Beeruutti hojjedhee gatii haati kiyya warqii natti gurgurtee biyya Beeruutii na ergitee deebisuuf hin dadhabe. Har'a haadha koo waggaa tokko guute ergan Itoophiyaa galee haadha koo ija ishii keessa laaluu hin dandeenye. Dhaqee itti mul'adhee laaluu hin dandeenye. Dhokadheetiniin laalee gala. Egaa kun seenaa dhugaati. Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan. Egaa viidiyoo kana immoo laayikii sheer gochuudhaan akka namoota hin beekne yookaan namoota nu hin beekne biraan geessan akkasumas namoota gorsa kanatti fayyadamuu barbaadan biraan akka geessan abdii guddaa qabna. Obboleettiin keenya tokko biyya Beeruutii waggaa 8 hojjettee osoo homaa takka harkatti hin qabatin kaatee kan galte jechuudha. Gatii haati ishii warqii itti gurgurtee ergitellee kan deebisuu fi dadhabdee waggaa 8 teessee galte. Egaa haga waggaa 8 teessu kana mana koontiraataa osoo hin ta'in ala teesse. Mana kontiraatatiin ala baatee teesse. Egaa gaafa baatu maallaqni gaariidha bahii ala hojjedhu sababa jedhamuun baatee ala hojjechuu erga ala hojjechuu eegaltees nyaata dhugaatiin waan hundi as jira. Kara warra isheetiyyuu maallaqa erguuf ishii hin geenye gaafiin hojiin dhabamaa gaafiin poolisii laallachaa har'a naqabinnu boru naqabinnu iftaan naqabinnu jechaa waggaa 8 biyya namaa keessa hojjette. Waggaa 8 osoo hin guutiin dura immoo mana wayii waggaa tokko hojjette kaatee achi namittiin ishiin bira hojjette sun warqii keessa gootee shaanxaa ishii keessa dhoksitee warqii keessee poolisii yaamtee poolisiin qabee mucayyoo tana mana hidhaa seessisee haala saniin mucayyoon tun waggaa tokkoon ol mana hidhaa keessatti dararaa hedduu narra gahaa ture na assaqaayyaa turanii booddeerra mooyyuu nagalchanii erga nagalchanii ani harka koo qullaan dhufe akkan achi bahettan dhufe. Kanaafuu haadha tiyya bira dhaquudhaaf amma humna hin qabu dhaqee itti mul'achuudhaaf garuu haati tiyya bakka ishiin jirtu nan beeka achi dhaqee tanan osoo ishiin nan argin laalee dhufaa jetteeti jechuudha kan ishiin dubbatte jechuudha. Laalee tanan karan ofii kiyyaa itti jiraadhutti deebi'a. Maaliifi haadha tiyya gatii ishiin naa baaste deebisuu waan hin dandeenyeef anis ija ishii keessa laaluu hin dandeenye. Maal gochuu naaf wayyaa jetti jechuudha obboleettiin keenya kun. Dhugumatti wanta baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Wanta baay'eetti nama gaddisiisudha dhugaa. Baay'ee kan laphee namaa cabsu. Obboloota keenya mana namaa hojjettan biyya Beeruutis haa ta'u biyya kamiyyuu hojjettan ishiin illee gorsi ishiin dabarsite wuccii hin ba'inaa jetti jechuudha. Wuccii afaan Amaariffaati waan ta'eef ala baatanii hin hojjetinaa isin nuun jettee jirti jechuudha. Gorsa obboloota keenya biyya Arabaatiif qabdu ala baatanii hin hojjetinaa. Birrii yaa xiqqaattu yaa guddattu yoo bootanis isinii ta'uu baate ala hojjechuu irra biiroodhaan jijjiirrattanii hojjechuu akka wayyu jechuudha kan ishiin kana dubbatte. Egaa ala gaafa bahan wantoota hedduu jira qormaata hedduutu namarra gahaa. Nyaata ofii keetii of dandeessee uffata ofii keetii of dandeessee gaafa jedhe hojiin dhabamaa hojii argachaati jechuudha. Mucayyoon kun gaafa waggaa 8 guuttee biyyatti deebitu homaa harkaa hin qabdu mana haadha ishii dhaquuf rakkatteeti magaalaa wayititti magaalaa xinnootti mana kireeffattee akkanumaan hojii nama bira hojjetachaa akkasitti guyyaa hojjetachaa halkan hojjetachaa akkasitti halkan gara mana ishii galaa akkasitti jiraatti. Egaa haadha tee bira maaliif hin dhaqin jedhamte gaafatamte mucayyoon tun. Haadha tiyya bira wanti ani dhaquu dhiiseef haati tiyya gatii natti baaste jira warqii natti gurgurte waa hedduu natti taate gatii haadha kiyyaa osoo hin deebisin akkamittiin haadha kiyyatti mul'adha maal jedheen haadha kiyyatti mul'adha jettee amma hoo akkamitti dhaquu hin barbaaddu jennaan dhaquu hin barbaadu maal akkamittiin dhaqa homaa of harkaa hin qabu maal fuudheef hin dhaqa harka nama laalu waa baay'eetu jira akkamittiin dhaqa
jettee jechuudha. Qaanoftee osoo biyya keessa jirtu haadha ishii dhokattee laalti malee ani ilmoo keeti haadha koo jettee dhaqxee dubbistee hin beektu, garuu suuta jetteeti halaalan laalaa deebiti jechuudha. Hangam namatti ulfaata dhugaa dubbachuuf, nama boochisa gaafa dhaggeeffattan. Kanaafuu obboleewwan keenya tariitii jiraachuu danda'u warreen akkasitti hojii dhabanii waan godhan dhabanii harki isaanii qullaa ta'ee biyya namaa keessatti kan hafanis jiru, kan immoo galaniitis homaa hin qabne jiru. Hamma isinii danda'ame manuma koontiraataa hojjedhaa, gaafa isinii dadhabamee baatanis immoo bakkuma tokko hojjedhaa, waan hundaa danda'a. Nyaatan hin dhufe tsidaatiidhaan malee hin galu jettanii, nyaatan hin dhufne ani tsidaatii malee hin hojjedhu jettanii madaamotallee ofitti mufachiisina. Waan isaan siiniin jedhan hojjettanii yaa Rabbi tamasgeen galata Rabbii jechaa hojjechaa maallaqa keessan kan argattan hojiirra oolfachuu isinii wayya. Obboleewwan koo biyya ormaa keessatti yeroo keessan gaafa fixxan gaafa galtanillee jechuudha namaa gadi taaneeti jiraanna jechuudha. Kanaafuu hamma danda'ameen bakka seentanitti hamala keessan tolfattanii hojii keessan hojjetachuu hin dandeessu. Ijoollee baay'een warroonni ala hojjetan amala ofii tolfataniiti. Yookaan immoo kanan hojjennu nu tsidaatii qofa dhufne waan ta'eef tsidaatii qofa hin hojjennu. Warroonni immoo jechuudha tsidaatiidhaan qofa hojii galan jiru jechuudha. Tsidaatiidhaan qofa gaafa hojii galan madaamiin nyaata tokko hojjisiisti, isaan immoo nyaata san hojjechuu warroonni hin barbaanne jiru jechuudha. Warroonni akkanaa kuni ani akka kootitti warroota kaayyoo ofii dagatee natti fakkaata jechuudha. Kanaafuu kaayyoo keessan hin dagatina. Waan isiniin jedhan hojjedha. Nyaata yoo ta'e maali garaa haadha keenya keessatti baranne hin baratama jechuudha. Hojjetanii gaafa achitti ndawum gaafa san achitti gaafa baratte gaafa achi baate gatii olaanaadhaan galta jechuudha. Nyaatan gaafa galtu gatiin ida'amaatti deema jechuudha. Akkasiin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa adaraa Beeruutii keessatti sanuu Beeruutii fi Joordaan keessatti baddanii ala hin hojjetinaayi. Baay'ee badaadha. Biyyi seera maleedha. Kanaafuu ala baatanii hin hojjetina. Biyya kamittuyyuu ala bahanii hojjechuun dhugaa gaafa hojiin dhabame mana ijaazaa taa'uu, rakkachuu, beela'uu, harka namaa laalutu jira. Kanaafuu bakka seentassanitti amala toltanii madaamii teessa sossobattanii akkasitti jiraachuudha qabdu. Akka yaada garaa kootiitti jechuudha. Dhugaa micayyoon tun baay'ee nama rarte jechuudha. Waggaa kana hunda biyya Beeruutii hojjettee garuu immoo gatii dadhabbii haadha kiyyaa hin deebisne jettee osoo ishii biyya keessa jirtu haadha ishii hin argine jechuudha. Ergan galee waggaa tokkoo fi ji'a wayii jette jechuudha. Waggaa tokkoof ji'a wayii hin galle in argine haati kiyya nan argine. Ani garuu dhokadhee akka ishiin nan arginetti dhaqee halaalaalee nan galaa jettee micayyoon tun haala kanaan gaafa dubbattu baay'ee namatti dhagahama. Meeqa keenya immootu ishiin iyyuu haraa akkasitti hojii dhabdee rakkatteetidha kan maatii ishii osoo hin gargaariin hafte. Meeqa keenya hojii dhaabbataa qabaannee kan maatii keenya irraafannee gara biraatitti maallaqa ergaa jirru. Gaafa ammoo namni sun nu kaade yookaan immoo nu sin beeku hin argine gaafa nun jedhe hangam miidhamaa akka jiru biyya keessatti bo'aa akka jiran akka immootu akka sammuu ta'anii jechuudha. Rakkoo dhukkubbii sammuu godhatanii shamarroonni karaa irratti kufanii hafan hedduu isaaniiti jechuudha. Miidhamanii cabanii kan hafan hedduu isaaniiti. Kanaafuu hamma danda'ameen maatii keessan gargaara. Nama biraa dhiisatoo maatiin keessan gaafa gargaarame, maatiin keessan gaafa guddate qixxee isin guddattaniiti. Halagaayyuun guddisaa jirtu miti birrii irratti erganii kan godhanii birrii irratti erganii ka'anii kaadamanii haala saniin gaafa maallaqa ofii dhaban immooyyuu rakkatu jechuudha. Kuwwan immoo boolee dhaqee booleedhaa wajjiniin mana siree qabatanii kan achitti ishii zarafee badu meeqa jira? Kan akka sammuu ta'u jechuudha. Achumattuu jechuudha. Shaantaa asii fuutee galte dhabuun hangam akka nama dhiphisu kaalaala. Waan abbaa kootiti, waan haadha kootiti, waan fira kootiti jettee fuutee galte hunda inni si harkaa fudhatee hin jiru. Ati akkam taata? Maallaqni si harka hin jiru. Maaliin tiraanispoortii godhattee galta? Wanti ittiin galtu hin jiru. Biyya keessatti nan hojjedhee jiraadha jechuuf homaa hin qabdu. Maal gochuu dandeessu? Wanni gootu hin jiru. Kanaafuu of eeggannoo guddaadhaan
yoo galtanis kanuma dura isin geggeesse sun isin haa fuudhu malee namni biraa dhufee akka isin fuudhuu hin qabu jechuudha. Maaliif namni onlaayiniin barattan tokko keessa'uu namni onlaayiniidhaan jaalattan baay'een ijoollee baay'een haala kanaan miidhamaati jiru jechuudha. Kanaafuu haala kanarraa of eeggadhaa hamma isinii danda'ameen manaa hin ba'inaa manuma hojjedhaa. Obboleettiin keenya gorsa kana nuuf dabarsitee jirti. Waan na dhaggeeffattaniif immoo galatoomaa horaa bulaa. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyoo biraatti